برت دبرتي بالشاتو بالشاتو يتون أبريم نام بالشيستو I know أنا أقول لك لما وقعت دما بالشات أجرا أبريم تدبين دبرتي بالشاتو بتسودا بيكم دبرتي أتجارة توسنتين دبرتي فكينيا دالان دبرتي سيلال تجرا معلوم ماشي دالان رفتو ديرمو معلوم ماشي رفت شيطان ماشي رفت فولا دعوة تسبته نجوا دنديسي دالان سيغلته haga tokko miira isii kan dhugaa dhoffachuu dandeessi. Dubartiin bultii taatu dubartii lafarra jirtu tagartee obboleettiin teefeen beektu akkasiisan dubartiin bultii taatu sudaan beekamta. Eessa dhalatte? Magaalaa Ciroo. Ciroo mateenya kana? Teenya lakkii. Wallaa Cirootti danda'een galabsa guddaddan. Maashaallah magaalaa babbareedduu dhalattee guddattees. Okay, amata meeqa jirta biyya Arabaa? Waggaa 12. Amata 12. Ijoollee meeqa qabdi faamilii maatiin ta'e? Nama meeqa ati wajjin? Ja'a. Haadhaaf abbaan kee lubbuun ni jiranii? Lama jiran. Rabbi hundi siif haa dheeressu. Amiin. Obboleeyyan kee miidiyaa ni fayyadamaa? Maal jechuun beekte? Eenyu fayyadama? Fayyadamanii? Eenyu fayyadama wallaa? Ummaan xiyyaana fayyadamti. Wallaahi? Warra balkaaba. Waaw. Si hordofan jechuun? Marra koo qaba jechuun uummata jaahilaa miti. Yaani wajjira kana cinjoo gaani nama bakka wanni kun miidiyaadhaa beekutu agartee. Naa galu. Jechuun si hordofan foloo si godhanii atilleen waa takka isaan bilookiin gootu akka si hordofanis ni beekta akkasuma. Marra koo qaba duuba waan baalageedha. Rakkoo qabu hin jenne. Namni hundi amala adda addaa qaba beektaa? Anama gizee maatiin tiyya oorna jala faa dhufan isaanin baasa yookiin nin dhossa akkasi nama adda adda. Ati hoo akkami? Akka tokko jira abdii ishee kiyya. Akka tokko jira. Akkaataa ati itti jirtuu fi akkaataa kan keetitu murteessaadha si galtee. Fakkeenyaaf yoo ati lafarratti baalagummaan qaban amala qabeessa taate yoo ati nama shawwaddiidhaan waa dhoffatu hin taane yoo nama adii dubbatee adiin jiraatu taate nama jireenya kee laayivii dhugaa jiraatu taate waan nama dheessituuf hin jirtu. Si galtee nam tokko amma badii shanfanachuuf ka fiiguu jiru akkasii miti nama badii shanfanachuuf deemu miti. Inumaa lafarratti nama akkaan gaarii ta'an wallaahi wabillaahi kariim namni lafarna beeku naan jechuu danda'a. Ate ammallee gaarii dha. Gaarii dha ammallee na dhuguma saa. Nama gaarii dha. Nama badaasiin lootti hin jiru. Nama badaasiin hin jenneeti. Hin jenneeti. Jecha kiyyaan fakkeenyaaf hodhanaa takka amma waan baalagummaas dalagu badalayduu waa warra qaajeessu dalagu jechuu dandeessa jecha kun si galtee. Ana ammoo qoosaadha. Koomadiidha wanni an dalagu koofilata bashannana si galtee. Naa galu. Afaan biinaa sa'uu. Dandeettiin ati aartii keessa qabdu maali? Jechuun taalentiin ati qabdu maali? Maal keessatti? Aartiin gaawwasa hedduu qabaame wallistuu, diraamaa, koomediyaanii kam keessa ati garee tam keessa ramadamta? Ani barumsa aartii waan jedhamu hunda hin danda'a bar wallaahi wallee qofa hin dandeenye aartirraa. Heerumtee ni beektaa amma dura bultii keessa seentee? Heerumteeti? Bultii keessa seentee ni beektaa amma dura yaa? Gaaf tokko seena wallaahi rabbi ramata naa godhu. Haata meeqa dura? Waggaa 8 dura. Amma hagam hojii dura? لا أنا اللي من دله. والله؟ يا ربي. إيه والله جي. مرة علي سقعت سؤال. الحمد لله. Ada betul. Dalle. It's okay, mau galit jira nuti.
إسني قال لي أمتى إسن وان فرتني مي هاسورة لكن وقت ندل no من عارف اللي بيتا بدي زلاقون نوغل نتي إتي تطلعوا so نوغل أكمل جتناواسا نوغل مي وندي نوغل يا أوكي أوكي ما اللي بلاني خير يوكين كاروري خير فول درا أنا بالله أنا ما جتو Jechuun fuuldura pilaanni kee bultii ijaaruudha moo miidiyaa kanarratti miidiyaa guddistee nama miidiyaa gatteessee seeraan sirnaan itti fayyadamu moo biyya galuu moo maali pilaanni kee? Ka paablika godhuu feetu ka hawaasni akka baru feetu. Akka dhugatti moo akka kijibatti dhiiroo? Nama akka dhugatti siireesiin si gaafachuu jira. Wallaahi an biyyuma ijaadee amma keessatti biyya galuudha yoo rabbi jee garuu kan biyya galuu natti hin fakkaatu biyya yoo rabbi na galche nakas Katabaawa. katabaa biyya faranjii deemuudha wallaahi katabaa itti sun kan qalbii keessaa hin qabne. Maashaallah. Tapi takki tadhumaa. Dhiiraa akkamtu si aarsa? Dhiiraa akkamtu si jibbisiisa? Dhiira reetan qaba. Dhiira sadarkaa ofiin beene sadarkaa namaan beene dhiira bakka dhiiratti hin argamna. Bakka dhiiratti argamu jechuun akkamii bakka dhiiratti hin argamne jechuudha akkana. Yaa'anii achi kiisii galtee dhiira takka takkaa jira dhiira bakka amma dhalaa yoo itti gufatte illee intal maana gufatte jee bakka nagari godhe itti kaasu. Yaa'anii bakka dhiira rahamata hin qabne waan isii gadiitiif. Sadarkaa dhiirummaa isaa gatee xiqqaatee sadarkaa isa fakkaannee hojii deemuuta galtee bakka dhiira koostarraan ta'een takka gaanii jirti dhiira akkas akkasii takka dhiira akkasii harkaan danda'an. Dhiiraa akkam feeta yookiin dhiiraa akkamtu dassi sitti tola? Ati dhiira dhugaati jettuun dhiiraa akkam? Rijaaluun qawiyyuun fajaanii sun. Wallaa dhiira rabbi sodaattuun fedhan. Dhiirtummaan wal magaalatti ilma namaa keessaa wal namnummaan na caalu dhiira rabbi sodaattu qofa. Dhiira rabbi sodaattu qofa na boojuu danda'a. Akkuma dhugattu? Akkuma dhugattu dhiirtummaan sodaa rabbii hin qabne boojuu hin dandeessu korma feeteen maallaqaanis nan boojitu haasawaan nan boojitu wahuma feeteen nan boojitu. Dhiira rabbi sodaattu hanga ammaa miidiyaa kanarratti agartee moo nagar? Wallahi dhiirtuu yaa abdii shooki gisee fakkeenyaaf haasoo itti haasoo hangaa jechuudha nama dhalaa bilchaattuudha dhalaa waa beeytu ifdhaatu hin jiru dhugumatti dhalaa shaaxiraa jecha lama gisee nu dubbate maalummaa isaatiin baraa diimaan garsiisaa si galtee maalummaa dhiiraa jechuudha nama qofa irratti hin bira si galtee fakkeenyaaf imaamata fa'aa uffatee areeda fa'aa filattee dhufuu danda'a bira gisee dhufee waan jechaa dhufuu danda'a garuu gisee bira dhufee maal akka ta'e kanumatti ilaalee beekee tumarraa dubbisa. Gaggeessuun danda'a si galtee sodaan rabbii maal akka taateen beeka si galtee maanaa sodaa rabbiin hin beekaa sodaan rabbii maal akka taate wanni hin beekuuf. Maashaallah. So dhiironni ulaagaa akka kuulleen jettu guutan argachuu ni dandeessan joo jirti kuulleen karaa biraatiin akkasii dhaamseeti akka dubartiif qabdu maali? Dubartii biyya arabaatiif osoo hin dhaabee natti tolaa beektaa silaa. Mee dhaami? Mee dubartumaa fuudhaami waan jette akka nama tokkotti dubartii maal hin dhaabne beektaa? Dubartii keenya yeroo ammaa kana keessatti abdi shoo. Osoo ifiin dhaabbanne heerumti. Osoo if dandeessee hin dhaabbanne. Osoo ifii jabduun ta'e nama heerumti. Rakkina isatti buufachuuf jaarsa. Si galtee? Waan rakkatte qofaaf dhiira heerumti. Akka waan gartee furtuu rakkina si heerumni ta'e. Wanni sun tokko gora. Osoo ifii dhaabbattee ifii erga dhaabbattee booda heerumtee bareeddu. Heerumni ulfii rakkoo godhachuu hin qabdu. Akkasi namarratti hirkachuu jaalatte dhalaan dee'ifa waan taateef namarratti hirkachuun rakkina kan keen furu. Gaafa namni si jalaa kute takkaa si dhiise rakkinni eegee bakkuma san taasii galtee. Kanaafuu ofiin dhaabbattee hoo deemte bakka hundatti gisee hunda namni si jalaa deeme hiriyaan si gattee jaarsi kee si gattee warri kee si gattee namni si kuutuu si gattee ati gisee hundaaf dandeessuudha.
Gizee hunda osoo dhalaan ifin dhaabbattee dasna jaan. Dhaalummaan biyya feete osoo if dandeessee dhaabbattee natti tola. Hin kuftu. Akkasii dubartii rakkitti kana qofa shawwadamne. Gariin haala irratti hirkataa, gariin jaarsa irratti hirkataa, hirkannoon gaarii miti. Mashallah, mashallah. Thank you. Galatoomii gaafii si gaafanne seeraan nu deebisuu keetiif ulfaadhu. Gaafii teenya xumurree jirra. Nagayaan turi, isinis nagayaan tura, isinitti haa tolu. Bye. Okay. Furnoo. Fuul hin nyaatan? Fuul hin nyaatan qaayee biyya fuuluma malee nyaanni biraa qabee jiraa miti. Gosa meeqa beekta fakkeenyaaf? Sanuma gaa. Gosuma takkaa jira ganda keessan? Yaa. Oh, ganda keenya gosa lamaa jira wallaahi. Kulle, dhagee. Wayyee. Dhagee. Akkamii jirtu? Nagayaa? Dushoo meera isaa dhoffachuun beeka. Oh my god. Nagaa wallaahi. Dhiyoon tana maalaan jiru turte dhiyoon tana? Na cafaqoo turte as gubbaa'e. Fuutuun sin jobbalee isa asuma takkaan fuutu takkaan jiraatu takka asuma bakka wanti jechuu turte maaliif qoy? Hin fuutooti. Gaafiin ta'e maal daayirektii gaafadhu. Ni fuutamoo hin fuutu? Amata meeqa si beekan fuule? Aniin kun ilma dhiiraati jee dardara jee. Akkamittiin hin fuudha. Waadaan asanii on fuuta. Waadaan asanii. Ani dhugmutti hiriyaan ta'e guutuu fuute wallaahi. Waadaan asanii akkuma fuutu natti hima. Ammatti hin beeku yoom akkam fuudhu. Garuu hin fuudhu. Garuu taqillaa dhugaa rabbi nama jaalattu ni qabda takka nama hawwitu. Gaafi beekee sirri si gaafadha. Wallaahi achi qabuun beeku. Ijoollee baadiyyaa ta'e sin jedha antu. Eegaa. Nahimi. Kulli? Dhagee egaa alaamati walii galla ni beektame. Walii galla peace. Jechuun namni yeroo nani TikTok kanarratti ilaalee na bohaarsu keessaa takkaati. Si galee? Adii dubbattas dhugaa namatti himtas. Akkasiimi amata meeqa jirta biyya arabaa? Ampara shawwadamoo beekaati shawwadamare araada ajaa'ibaati bara. No, shawwaddi haa ta'e jirta gaafii si gaafachuu deema bara. Shaffanii akka bilchigaa akka mootummaa Afrikaan godhatini. Ati amma heer fuudhuuf hagam takkaa si hafe naa deebisi. Yoo kan guddate amata afurii naaf ol amata 3-4 yaa. Jibbaata malee garuu natti hin fakkaattu haa ta'u. Yaa 3-4. Lafa qadir martuu jinni kanuma waa beeknuu qabna. Nashawwaduu hin dandeessu. Na egzeet intaltu yoo godhan si fakkaata. Hoggaa meeqa abdishoo naa deebisi umriin ta'e meeqa? Meeqan fakkaata? 24. Bakkee 25 fara 26 deebu jira. 25. Amma tokko fuuldura jira laal amma tokko fuuldura 27. Wallahi. Wallahi laazim amata 27 kee amata 27 guyyaa sadii madden. Guyyaa sadii faa himachuun dhabu. Wait. Hadu game. Wallahi ani beeku gaa buriitti gamanatti dhalannee gaafa duraa kaafamne jiru biyya nyane beekta sanboota dhufe. Ko ni gandini beekami ni qabani. Maali uummanni as jalaa barreeffama gurguddaa kana si barreessan. Hay 40 jaanii. Nama wallolaati barreessa jira dhugaan seenaa mena. Nama naa wallolaa jira jira. Afisaraati keessa. Meeqa ndira kita maji jireni. Kulli. Dhagee